gidduutti ceesoo hordofnee walitti deebinee jirra. Champions League kilaboota Awurooppaatiin gaa kaleessa Fly Emirates Arsenal Real Madrid waliin murkiin taasise baay'ee gamaatti kan ture. Arsenal kaleessa goolii Declan Rice daqiiqaa 58ffaaf 70ffaatti galcheen 2-0 dhaan kan dursaatti ture. Mikel Merino ammoo daqiiqaa 75ffaarratti gooliiwwan sadaffaa galchuudhaan kaleessa Arsenal 3-0 dhaan mootii kilaboota Awurooppaa jedhamuun kan beekamu Real Madridin harka kan kennachiisanii kaleessa Declan Rice kubbaa dhaabbiirraa yookiin rukuttaa adabbiirraa gooliiwwan lama garaagarummaa daqiiqaa 12 gidduutti kan inni galche. Boqonnaadhaan dura Real Madrid gama Kylian Mbappe akkasumallee Vinicius Junioriin sochii fooyya'aa mul'isuudhaaf yaalaatti kan turanii gara gooliittiin kubbaawwan hiikanis taasisaatti kan isaan turanii. Boqonnaan booda garuu guutumaan guutuuttiin olaantummaan Arsenal ifee kan mul'ateedha kan ture. Kilaba biraa ta'eeti kan nyaate Arsenal kaleessa dhiibbaa Real Madrid irratti uumuudhaan kubbaawwan qabatanii gara gooliittiin deemuudhaan caalmaa olaanaadha kan isaan fudhatanii. Kubbaa dhaabbii lama Declan Rice kan galche keessumattuu Thibaut Courtois yaaliiwwan hedduu soqoluudhaa baatee kaleessa gooliiwwan danuun galuu danda'u ture. Merino ammoo daqiiqaa gara 75ffaattiin goolii ishee sadaffaa galchuudhaan abdii warra Real Madrid kan jedha dukkaneesse. Arsenal bilaa 16 Santiago Bernabeutiin kan inni Real Madrid waliin tapha deebii qabu kan darbu taanaan Paris Saint-Germain fi Aston Villa keessaa injifatee kan darbe waliin kan morkatudha kan ta'u. Arsenal erga bara 2006 tapha xumuraa Champions League kilaboota Awurooppaatiin Barcelonaadhaan mo'ameen booda bara 2009tti walakkaa xumuraatiif ga'eet kan ture. Qabxiin kaleessa inni galmeesse garuu walakkaa xumuraatiif akka inni ga'u kan akeeku jechuu dandeenya. Real Madrid yeroo 15 chaampiyoonii Awurooppaati. Arsenal ammoo yeroo tokko qofaa akkuma duraan kaase bara 2006tiin kan inni xumuraaf ga'e. Kilaboonni kunneen lamaan murkiin tapha deebiitiin taasisan hawwiidhaan kan eegamu. Arsenal kaleessa Bukayo Saka sadaasaan booda jalqabarraa seenee taphateefiiti kan jiru. Kubbaawwan gooliittiin hiikan lamallee mijeessee kennee jira. Saka dabalatee akkasumallee Martinelliin irra deddeebiidhaan gara gooliittiin hiikuudhaan Thibaut Courtois fi kormaata ta'aniiti kan isaanii turani. Taphichaan booda gaa Mikel Arteta leenjisaan Arsenal taphattoota Arsenal ittiin booneera yaada jiru kennee jira. Staadiyeemii Emerates'tiin waanan seenaa koo keessattiin argee hin beekneen argee yaada jedhudha Mikel Artetaan kan kenne. Deeggartoonni hojii hojjetan milkaa'aadha ture yaada jedhus kennee jira. Real Madrid akka moonu ofitti amanamummaan keenya olaanaadha kan ture. Kanuma galmaan geenye yaada jedhus kennee jira. Bukayo Saka akkasumallee Declan Rice tapha kaleessaa irratti miidhamni salphaan isaa mudateet kan jiru. Mikel Artetaanis miidhamni isaanii amma kana rakkoodhaaf kan isaan saaxilu miti yaada jedhu kenneet kan jiru. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin ammoo akkuma bartee keenyaa qabxii kana ni jijjiirra yaada jedhu dubbataniit kan jiran. Taphichaan booda gareen isaanii kubbaa miilaa hin taphanne yaada jirus kan isaan dubbatanii qabxiiwwan hedduu jijjiirree kanaan dura gara marsaattaa nutti hin dabarree beekna ammas kana jijjiiruu ni dandeenya yaada jedhudha kan kennani. Kubbaa dhaabbiirraa gooliiwwan lama erga galeen booda gareen keenya guutumaan guutuutti diigameet kan ture. Taphni Arsenal garuu adda ture yaada jedhus kennaniit kan turanii. Tapha keessatti wanta akkasii ni mudata. Declan Rice dhugumaan goolii lama ni galcheedhe kan eegee hin turre yaada jedhu kennaniit kan jiran. Taphataan sararaa fuulduraa Real Madrid kan ta'e Jude Bellingham goolii 3 qofaan irratti galuunsaayyuu abbaa carraan taasisa jechuudhaan tapha kaleessaatiin hagam Arsenalin akka caalaman kan inni dubbate. Thibaut Courtois goolii gaanii Real Madridis yaada isaa kenneet kan jiru. Taphni nu jalaa badee ture. Boqonnaadhaan booda dirree keessaa hin turre. Gooliiwwan Declan Rice adda turanii yaada jedhu kennee jira. Gooliiwwan isaa babbareedoodha. Haa ta'u malee balleessaan nuti raawwanne rukuttaawwan adabbii sun ittiin argaman baay'ee na aarsee jira yaada jedhudha taphataan kun kan inni kenne. Qabxiiwwan kaleessaatiin booda gaam lakkoofsonni maal jedhu kan jiru alaallu. Real Madrid Champions League kilaboota Awurooppaa marsaa mo'atanii darbuutiin bara 2012-13 booda yeroo sanattiin Borussia Dortmundiin tapha walakkaa xumuraa irratti 4-1 erga mo'ameen booda goolii hedduu kan keessummeesse ta'uudhaan galmaa'eeti kan jiru. Real Madrid
sadarkaa kanaan dirree ofiitiin alatti ta'ullee Arsenaaliin 3-0dhaan ni mo'ama jedhee kan eege hin turre erga bara 2013tiin booda yeroo jalqabaatiif goolii 3 kan inni keessummeesse. Kilaboonni England ammoo Champions League kilaboota Awurooppaa tapha marsaa duraatiin goolii 3 isaa ol yoo galchan yeroo 12ffaadhaaf ta'uudhaan galmaa'eetii kan jiru. Kana keessaa yeroo 11 kan darban irrattiin jechuudha. Kilaboonni England tapha jalqabaatiin garaagarummaa goolii 3 isaa oliitiin injifatan marsaa walakkaa xumuraatiif ga'aniiti kan jiranu kun Arsenaaliif oduu agaati jechuun ni danda'ama. Arsenaal carraa kanattiin ni fayyadama moo hin fayyadamu kan jiru torbeedhaan booda kan beekamudha kan ta'u. Real Madrid baranaa Champions League kilaboota Awurooppaatiin baay'ee hin milkoofne jechuu dandeenya. Caaseffama haaraadhaan bara kana dorgommichi kan inni eegalee taphoota hedduu irratti mo'atamaatii kan ture. Kanaan walqabatee tapha mo'atanii darbuutiin gara marsaa kilaboota 16tti illee kan inni makamuutii danda'e. Waliigalaan bara kana gaa taphoota Champions League Awurooppaa 5 mo'amee jira. Kun ammoo bara 2001 yeroo sanattis taphoota 5dha kan inni mo'ame. Sanaan booda isa olaanaa ta'uudhaan galmaa'eetii kan jiru. Arsenaal ammoo kubbaa kallattii eeggatti 11dha Real Madrid irratti kaleessa kan yaale. Real Madrid kubbaa kallattii ishee eeggatti 2 qofa kan inni yaaluu danda'e. Kunis bara 2003-2004 booda Real Madrid irratti Champions League kilaboota Awurooppaatti yaalii hedduu yaalame ta'uudhaan galmaa'eetii kan jiru. Declan Rice ammoo taphataa jalqabaa ta'ee jira. Kubbaa dhaabbiirraa goolii galchuudhaan taphataa Awurooppaa jalqabaa Champions League kilaboota Awurooppaa irratti kubbaawwan dhaabbatan irraa gooliiwwan 2 galchuu yookiin free kick kan jennu kanarraa gooliiwwan 2 galche ta'uudhaan galmaa'eetii kan jiru. Taphataa Arsenaal arfaffaa kubbaa dhaabbiirraa goolii galches ta'uudhaan galmaa'ee jira. Kanaan dura Alberto Mender akkasumallee Terry Daniel Henryin yeroo 3 akkasumallee Bukayo Saka yeroo tokko gooliiwwan rukuttaa dabbii irraa yookiin kubbaawwan dhaabbiirraa galchaniiti kan turani. Amma immoo Declan Rice taphataa arfaffaa ta'eeti kan jiru. Declan Rice tapha 339ffaa isaarratti kan inni kubbaa dhaabbiirraa goolii galchee kanaan dura galcheetiin beeku. Yeroo ammaa kanatti gaa Roberto Carlos isa kan Arsenaal jechuudhaan namoonni hedduun isa jajaati kan jiran. Roberto Carlos Real Madrid keessatti kan beeknu rukuttaa dabbiirraa gooliiwwan galchuudhaan kan beekamudha. Amma immoo maqaa masoo kanaan Declan Rice waamamuu irratti kan inni argamu. Gaxamni kaleessa Arsenaaliif hiika guddaadha qaba jechuun ni danda'ama. Arsenaal bara 2005-2006 xumura irrattiin keessumattuu yeroo sanatti marsaa kilaboota 16tiin Real Madrid mo'achuudhaan gara marsaa ittaanuttiin kan inni darbee hanga ammaattiin taphoota 3dha Real Madrid waliin kan taphate. Taphoota 3 Real Madrid waliin taphate kana keessaa 2 injifannoodhaan baheeti kan jiru. Kanaalattiin tokkoon qixa kan inni bahee bara 2006 yeroo waancaadhaaf dhaqqabettiin goolii malee Emirates irratti 0-0dhaan erga xumuraniin booda Santiago Bernabeu irratti garuu goolii Thierry Henry galcheen Arsenaal 1-0dhaan injifachuu isaatiin kan inni marsaa ittaanuttiin darbee bara sana Barcelona waliin tapha xumuraatiif ga'uudhaan goolii 2-1 kan inni mo'atame waancaa itti dhabe. Yeroo sanattiin keessumattuu Terry Daniel Henryin ga'umsa addaa irratti yeroo argamuudha. Yaaliiwwan hedduus taasisaati kan ture. Kubbaawwan itti fayyadamuu qabullee itti hin fayyadamne jechuudhaan hanga ammaattiin deeggartoota Arsenaal birattiin akka qeeqaattiin dhimmi kun kaa'ati kan jiru. Egaa Arsenaal amma Real Madrid kilaba jabaa Awurooppaa injifachuudhaan gara walakkaa xumuraattiin darbuudhaaf carraa inni qabu daraan bal'ateeti kan jiru. Santiago Bernabeutiin maaltu mudachuu danda'a kan jedhugaa eebila 16 akka lakkoofsa warra faranjiittiin kan adda ba'uudha kan ta'u. Taphni biraa kaleessa taphatame Allianz Areenaattiin Bayern Munich Inter Milaaniin kan simateedha. Taphni kunis qabxiin hin eegamne kan irratti galmaa'eedha. Keessumattuu Simone Inzaghiin taphichaan dura Bayern Munich waan hundaanuu nu caalaa taphattoota muuxannoo qaban gara fuulduraattiin deemanii taphatan qaba. Kanaalattiin humni faayinaansii nuti qabnuu fi Bayern Munich qabullee garaagarummaa guddaa waan qabuuf tapha ulfaataa ta'a jedhee yaada isaa kenneetii kan ture. Haa ta'u malee akka eegameen turre taphichi Bayern Munich goolii 2-1 Inter Milaaniin kaleessa Allianz Areenaattiin deeggartoota isaa fuulduratti mo'atameetii kan jiru. Kaleessa Inter Milaaniif Lautaro Martinez daqiiqaa 38ffaattiin gooliittiin dursan galcheet kan ture. Hanga daqiiqaa 84ffaattis dursaatii kan ture. Haa ta'u malee Thomas Muller daqiiqaa 85ffaattiin Bayern Munichiif goolii galchuudhaan wal qixxeesse. Taphataan kun taphataa
umrii isaa guutuu jechuu dandeenya Bayern Munich keessatti dabarseedha. Umriin isaa 35 dha. Waggoottan 25f Bayern Munich keessa nama tureedha. Ganna kana kilabicha akka gallakkisuudha kan eegamu. Thomas Muller kaleessa erga wal qixxeesse daqiiqaa 3 boodammoo David Fratesiin daqiiqaa 88ffaattiin Inter Milaaniif goolii galchuudhaan warri Inter goolii 2-1 mo'anii deebi'aniit kan jiranu. Bayern Munich Champions League kilaboota Awurooppaatiin taphoota 22 osoo hin mo'amin kan inni malaatii ture. Kanaan alattiin Bundesliga Jarmaniitiin illee dursuu irrattiin kilaba argamuudha. Yeroo kanattiin ga'umsa fooyyaa irratti kan inni argamu. Haa ta'u malee kaleessa bara 2021 booda yeroo duraateef taphoota Champions League 22 boodam mo'atameeti kan jiru. Inter Milan tapha deebiitiin San Siroottiin Bayern Munich waliin eebila 16 kan inni taphatu. Tapha kana mo'ee kan darbu taanaan Barcelonaadhaa fi Borussia Dortmund keessaa garee injifateetii darbu waliin kan walittiin dhufuudha kan inni ta'u. Simone Inzaghiin yeroo ammaa kanattiin ga'umsi isaan irratti argaman fooyyaa jechuu dandeenya. Serie Itiiliitiin dursuu irratti kan isaan argaman waancaa Coppa Itaaliyaatiin walakkaa xumuraatiif ga'aniit kan jiran. Amma immoo Champions League kilaboota Awurooppaatiin walakkaa xumuraatiif ga'uudhaaf dirree ofii irrattiin Bayern Munich waliin qixa ba'uun isaaniif gaadha. Kana jechuun kilabicha ammallee waancaa 3f kan inni morkataatii jiru jechuudha. Simone Inzaghiin taphichaan booda yaada kennaniit kan jiran waan addaa seenaa addaat kan nuti hojjenne jechuudhaan taphicha kan ibsanii Inter Milan barana Champions League kilaboota Awurooppaa 11 gooliiwwan 3 qofaadha kan irratti galanii. Kilabichi caaseffama haaraa kanattiin kilaboota madaqan keessaa tokkodha kan ture. Bayern Munich mo'uuttiin baay'ee gammanneerra. Gammachuu keenya immoo San Siroottiin deeggartoota keenya waliin irra deebinaa yaada jedhu kan kennan Simone Inzaghiin. Vicente Kompany'n boqonnaadhaan dura caalleetti kan nuti taphataatti turre. Taphattoonni akka Harry Kane faan yaaliiwwan gaggaarii taasisaatti kan isaanii turani. Carraa gaariidha kan nuti humneetti turre. Qabxii yeroo hundaa yaadataa jiran kan nuti galmeessifne yaada jedhu kennaniit kan jiranu. Miilaanittiin deemnee injifannee gara marsaattaa nutti ni dabarra yaada jedhu kennanii jiru. Arsenaal kaleessa injifachuu isaatiin Champions League kilaboota Awurooppaatiin kilaboonni hirmaatan England irraa 5 akka ta'an yookiin kootaa dabalataa akka argatan mirkanaa'eeti kan inni jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo ispoortii kanumaanan xumura. Odeeffannoo keenya kanaan yoo xumurru waaree booda immoo sa'aatii 5:10 irraa eegaluudhaan marii ispoortiitiin bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessa raadiyoo OBN waliin haa ta'u.